Haayuu hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo alaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadhaa jiruuf jireenyi hojiin torbaan guyyoonni akkamiin darbanii hunduu bareedaa. Nutis jirra nagaa keenya galanni gooftaatti haa tolu. Akkam jirtu isin walirraa babbanneerra. Xiqqooshii manni dimimmisana fakkaate har'a. Ifaman isiniin jedha. Maaliif akka dimimmisaa jiru beekan jiru. እና akkam isin jirtu nagaa keessanii miti hunduu nagaadhaa jirtu jiruuf jireenyi hin jajjabaattu nagaa keessanii nutis jirra nagaa keenya galanni gooftaatti haa tolu jidduu kana badee tanan jira akkam isin jirtu miti warroonni chaayinaala kanaaf maatiin taane sabiskiraayib godhaati gara chaayinaala keenyatti dabalama warroonni maatii turtan immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan bukkee dhaabbataan isiniin jedhaa galatooma. Har'a wanti ni dhufee fi ergaa gabaabduu xiqqoo himachuun dhufee ergichi sunis immoo waa'ee birhaan miidiyaa hundi keessan hin beektu warroonni hin beekne jirtan jedhee yaadu amma yuutuubii ishee baay'ee guddatee fi sadarkaa bareedarra jirti jechuudha. Birhaan miidiyaa jechuun akkuma keenya nama biyya ambaatii galtee yuutuubii har'a yuutuubiidhaanis hojii tokkodhaanis hojjettee jijjiirama guddaarra jirtudha jechuudha. Baay'ee mucaa cimtuu fi baay'ee nama mucayyoo fakkeenya ijoollee biyya arabaatiif fakkeenya nuufillee ta'uu dandeessudha jechuudha. Birhaan miidiyaa jechuun baay'ee nama cimtuudha ogeettiidha. Dhugaa dubbachuudhaa fi kaleessa chaayinaala ishiitti illee hojjettee viidiyoo kana hin gadhiifanne. Chaayinaala ishii gubbaarratti viidiyoo kana hojjettee natti fakkaatu chaayinaala ishee yeroo baay'ee nan hordofaa garuu na jala hin dhufne jechuudha. Chaayinaala ishii waan akkasii kana wanti isheen irratti hojjettan jiru garuu mucayyoo suura irratti piikcharii irratti piroofaayilii irratti suura ishii argitan kana maatii ishee ta'anii akka tasaa ta'ee birhaan miidiyaanis sheerii gootee turte mucayyoo sana jalattis argeen ture jechuudha viidiyoo ishii. Kan sin ajaa'ibu viidiyoon sun yoom akka gadhiifamillee hin beeku. Ani garuu viidiyoo sana kaleessa galgalan arge kaleessa galgala akkuman arge dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokkoon gadde baay'ee tokkoon na'ee nani viidiyoon hojjedha jedhanan akka tasaa ta'e galgala ta'e galgala immoo hin dukkanaa waan ta'eef viidiyoon baay'een ifa ammallee baay'ee ifaan jiru waan inni ta'e hin beeku kaameraani. Inna viidiyoo sana mucayyoonni birhaan miidiyaa bukkee teessee jirtu argaaniirtu piroofaayilii koo irratti hin argitu ishee kana maxxanseen jira piroofaayilii irratti isheen gaaffiif deebii gootee fi turte ani birhaan miidiyaa yeroo dhiyoo kanatti waggaa 20 ergan biyya sana deeme waggaa 20 garuu bakkan itti dhaladheedha jettee viidiyoo wayii hojjettee turte sallee ilaaleen ture viidiyoo waa'ee kuduraa abukaadoo waan adda addaa qe'ee warra maatii abbaa manaa ishiitiitti. Viidiyoo sana waraabdee gadhiiftee turte viidiyoo sana argeen ture garuu chaayinaala ishii nan hordofaa waan kana argee hin beeku jechuudha. Mucayyoon kun birhaan miidiyaa jettee gaaffii gaafattee birhaan mudannoo akkasiin na mudate waan akkasiin na mudate yeroo gaaffii gaafatamtu sana deebistu dhugaa dubbachuudhaa fi akka nama tokkotti baay'ee natti dhagahame baay'een gaddee kanaafuu birhaan miidiyaa abshirii. Homaa miti ati ijoolleedha hojjettee itti dhuftaa wanti bade immoo xoosii kee fudhatee haa deemu baga badeessiin jedha abshir homaa jechuu miti yeroo tokko nama qunnama jechuudha waan akkasii akka tasaa ta'eetu yeroo manaa ba'anii waaqayyo dura koo bu'i jedhanii manaa ba'uudha malee waa baay'eetu nama aggaxamaa kun immoo qormaataa homaa jechuu miti waan gaariitti si dabarsaa abshirisiin jedha birhaan. Baay'ee tokkoon gaddee innis immoo maaltu ishee mudate seetanii birhaan miidiyaa sheer gooteerti viidiyoo sana ofishiitii illee waan akkasiin hin hojjenne viidiyoo kanarratti barumsa guddaa isiniif ta'a keessaayyuu warri biyya arabaati galtan ijoolleen obboloonni koo biyya arabaati galtan barumsa guddaa isiniif ta'a baay'ee ijoollota baay'ee namoota baay'eetu waan akkasiitiin har'a baay'ee rakkataa jira ijoolleen biyya arabaati boolee keessatti fa'aa wanti ni jokkootiin argee jira boolee keessatti akkuma birhaan kana borsaa warqii dirasii ammarraa baafatanitti ijoollee baay'eetu waan kana mudateeni baay'ee rakkataa jiru kanaafuu
Ijoolleen inni mudatame inni dhufummoo barumsa irraa argachuu qaba. Barumsa irraa argachuu qabdu. Achirratti afaan Oromoodhaan afaan Amaariffaatiin gaaffii sana gaafatamte Birhaanii keessaa immoo ijoolleen afaan Oromootiin immoo dhageessan immoo barumsa isiniif haa ta'u obboloottan koo piliis adaraan isiniin jedha yeroo biyya ambaatii galtanii waan akkasii nama qunnama. Birhaan maaltu mudate seetanii niitii tokkotu jalabiyaa uffatti jettee uffata uffattee akkuma musliimaa godhattee jirti jettee ija ishii malee homtuu tokko hin mul'atu jettee dhibee kulaalitiin dhukkubsadha. Ani immoo naggaadee caammaatii. Anis akkasumatti garuu nyaatamee tanan waan akkasitti nan nyaatamee nan kassaree osoo hojii akkasii hojjetaa jiruuyyuu namni jetteetu Birhaanas raddaate jechuudha. Nuti immoo namoonni tokko lapheen keenya wanniidha waan ta'eef dafnee namatti dhiyaanna jechuudhaan. Kanaafuu jennaan Birhaan gaafa sana eeshi jetteenii bakka akkuma nama Birhaaniif yaaddee fakkaattee gorsitee hattuun jira akkasidha sanadha kanadha jettee waan meeqa jettee haasoftee shinti beetii mana fincaanii deemna jetteeni Birhaan miidiyaa kanaan abbaa manaa ishiif mucaas baadheerattee mi'a baay'een baadheessattee hin beektu gaa namni yeroo iddoo tokko deemuudhaaf jedhu waan baay'ee harka isaarratti baata shaanxaa baay'ee baata bakka mi'a baay'ee qabattu inta canaan naqachuudha namni sun yeroo karaa deemu. Ishee margaruu maaltu mudate seetanii niitiin kun akkasaan karaa deemaa jiran argite mi'a isaanii argiteetu garaatti wanni taateen jechuudha haasaadhaan qabattee achi mannaara keessa konkolaataa taraa eeggataa jirra jettee achi dhuftee waan baay'ee natti haasofte jettee achumaan kaleen koollee na dhukkuba kulaalitiin kun na dhukkuba akkasidha jettee waan meeqatti abaabbaltee akka Birhaan kun mana fincaanii nageessi kottu maaloo mana fincaanii faana deemnee dhufna jetteeni iddoo mana fincaanii deeman sanatti immoo karaa gubbaarra akka duuriyyoonni jiran akka yoo moobaayilii isheen harkatti qabatte akka harkaa butuu danda'an yoo ishii warqii harkattis morma ishii irrattis godhatte akka irraa butuu danda'an waan akkasii as raddaateen jechuudha Birhaan kana. Birhaan immoo dhuguma seetee warqii ishii biyya Arabaattiin hojjedhe mastaawushaa qoteettee baay'ee nama gaddisiisa dhugaa baay'een gaddeenis biyya namaa dhaqeen dhufe waan ta'eef osoo ana ta'eewwan jedhe baqa osoo ana ta'eewwan akkamiin ta'an jedhe baqa maaliif mudannoodhaanas mudannoo baay'ee na mudate aashirisiin jedha biriyyee isa booda akka ishee silkii ishee boorsaa keessa gootu boorsuma Birhaanee keessa jechuudha. Birhaan boorsaa harkatti qabatteerti silkii harkatti qabatteerti warqiin ishiis morma ishiirra duuriyyoonni as jiru yeroo mana fincaanii deemnu duuriyyoonni karaa nuun dabarsanii baay'ee safarri kun nama sodaachisa hattoota baay'atettee waliin dhooftee achumaan Birhaan kun dhuguma seeteetu hin shakkine jechuudha. Garuu namatti hin faradamuu shakkuus qabdi turteeyyuu yeroo iddoo sana dhaabbatanii wanni ta'an garuu namatti hin beekamu malee sila shakkuus hin qabdi turte maaliif niitiin kun maaliif dhufte maaliif kottu naan jetteettee xiqqoo shakkuun inuma jiraata tureeyyuu abbaa manaa ishii kaneerti. Yoo Birhaan sun shakkuu baattellee abbaa manaa ishii garuu shakkeera xiqqoo jedhe innilleeyyuu garuu akka Birhaan sun faana hin deemne dhorkuu qaba tureeyyuu erga shakkee isaanis immoo bilbila kee as keessa kaa'i jetteen boorsaa Birhaan sana keessa abbaa manaa ishiitiin boorsaa sana keessa boorsaa Birhaan sana keessa silkii keessiftee kan biraanis akkasuma warqii keessa baasii as keessa kaa'i jetteeni boorsaa keessa keessiftee mana fincaanii deeman jechuudha. Gaafa mana fincaanii deeman silkiis boorsaas harkatti qabatteerti jettee hoodhunaa qabi mana fincaanii seena aniyyuu kaleen dhibama namni jetteetu gaa walumaan dhoofteetu deemtee mana fincaanii seente jechuudha. Birhaanitti kennite jechuudha. Birhaan amanamummaadhaan mi'a ishii qabdee fi eegdeeni gaafa isheen dhuftu seeni atis jetteen. Inseenuu jetteen Birhaan jechuudha. Inseenuu ani nan qabne fincaanii jettee diddee deebite jechuudha. Amma niitiin kun maaliif falattee dhufte waan ta'eef garaa nyaate Birhaan mana fincaanii seenuu diddeef gaafa lammataa immoo amma gaafa diggaame immoo jechuudha gara sa'aatii tokkoof walakkaa dhaabbannetti mana fincaanii deema kaleen aniyyuu akkasitti kaleedhaan dhibamee fincaa'uun dirqama dafanii fincaa'uun dirqamadha. Namni jettee Birhaan kana abaabbaltee lammata mana fincaanii faana deemte Birhaan jechuudha. Gaafa lammata mana fincaanii faana deemtu
boorsaa ishii irraa fuutee Birhaan kun mana fincaanii seente. Achumaan Birhaan seeni jetteen Birhaan seenuu barbaaddu jechuudha. Seenii dhibeen kalee si qaba aniyyuu kanattan kulaalitii koo dhibame dhibee kaleetu na qabe aniyyuu kun osoo akka kee fincaanii fincaa'u sodaadhee sheemiin na qabu maal jedhuuni fincaa'uu dhiisee akkanatti dhibee kaleedhaan har'a faalamee jira dhibamtuu ta'ee tanan hojii kooyyuu dhaabee akkasi jettee waliin dhooftee achumaan Birhaan kun eeshii jetteetu mana fincaanii seente jechuudha. Abbaa manaa ishee immoo iddoo mana fincaanii sana hin jiru iddoo mannaaraa jira inni immoo achi jira jechuudha. Achumaan Birhaan kun jechuudha mana fincaanii boorsaa ishee keessa gaa ilaala. Silkiin jira, silkiin abbaa manaa ishee jira, silkiin kan ishee jira, warqii ishee jira, birriin immoo gara birrii 4,000 moo waan ta'etu jira jettee bakka waan baay'ee jechuudha laalame dhugaa nama gaddisiisa buukiin koo jira jettee paaspoortiin jira jettee waa baay'ee yaani icciitii ofii boorsaa keessatti baattatanii deemuu yeroo karaa deemtan mukaan karaa fagoo yeroo deemtan isaa ta'e yeroo gabaa deemtan illee waa baay'ee boorsaatti baattatanii mana baatu. Innaa gaafa Birhaanii ishee jettee dirqamaan seensistee boorsaa ishee irraa fuutee qabdu maal goote seetanii Birhaan kunii gaafa mana fincaanii seenee bahutti niitiin hin jirtu. Boorsaa ishee sana isheen akkaataa ittiin mala siistamii ittiin boorsaa sana qabattee Birhaan irraa akka isheen Birhaan irraa siqxee mala ittiin boorsittii sana baattee deemtu falachaa jirti jechuudha. Niitiin kun dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo kana nama amanuu nama gaddisiisa. Namni dhibame jedha amma yeroo karaa deemtan maaloo masaafaraan dhabee maaloo birrii taaksiin dhabee maaloo karaa wallaale jedhanii fa'a baay'ee namatti taphatu jechuudha. Dhugaa yeroo biraammoo kan nama tokkoon isiniif qabadee dhufa mucayyoon tokkos akkasitti biyya arabaatti galte mudannoo akkasii qabdi isheen illee keessaan natti himte isheen immoo silkii ishiitti irraa fudhatame silkii birrii ishee mucayyoon tokkos mudannoo akkasii qabdi. Innaa isinittan himan isiniin jedha Birhaan abshir oomaa miti. Kanaafuu obboloonni koo biyya ambaa keessa jirtan abshaala ta'a. Yeroo namni kamiyyuu maaliif dhufe rakkadha isiniin hin jenne. Waan fedhe haa ta'u yoo rakkadha isiniin jedhe yoo birriin harka keessan irra jiraate cubbuu nama sanatti cubbuu haa ta'u. Namni sun garuu rakkatee miti hannaaf isinitti dhufe waan ta'eef shira isinitti yaadee isinitti dhufe waan ta'eef anillee gaafa tokko akkasumatti naquunnameera jechuudha. Maal obboleetti birrii taaksiin dhabe naan jedhe osoo karaa deemaa yeroo waan inni itti miskoolii namaa godhuun dhabe maaloo kottu iddoo taaksii yaabbatan na agarsiisi naan jedhe ani garuu faana hin deemne jechuudha. Hodhu birrii taaksii dhabde jedheen birrii 10 kenneef dhugaa dubbachuudhaaf birrii 10 kenneef kottu natti agarsiisi naan jedhe inni garuu kottu na agarsiisi jedheetu iddoo ta'e isin geessa jechuudha. Iddoo isin deemuu barbaadan osoo hin taane wanta isinitti tuqaniitu karaa ta'e isin geessu. Achumaan kottu maaloo iddoo taaksiitti qabatan na agarsiisi naan jedhee naanan lakki ani ariifataan jira hodhu birrii taaksii dhabde jedheen ani maal lagalche cubbuu sattaa ta'u inni dhabe osoo hin taane cubbuu sattaa ta'u jedheen birrii 10 kenneef kunoo hodhu yaabbadhu bilbili koo immoo miskoolii hin godhu taaksii miskoolii hin godhu saantiban qabu keessaa deemi kunoo yoo karaa beekta ta'e birrii 10 taaksii yaabbadhu deemi jedheeni birrii 10 kenneef jechuudha. Abshaala ta'a namni yeroo dhufe yeroo karaa deemtan maaliif jedhaati maaliif dhufe namni kun maal yaadee dhufe maaliif akkana naan jedhe maaliif kottu iddoo kana seeni kottu akkana godhi maaliif naan jedhe ani ofan beeka jedhaati hubadhaa xiinxalaa maaluu abshaala ta'an isiniin jedha. Rabbi immoo waan hamaa kana namarraa haa qabu hattuu yeroo ammaa akkasitti waan isiniif yaade fakkaateetu isin miidhuudhaaf dhufa. Adaraan isiniin jedha obbolootan koo like share gochuu hin dagatinaa. Birhaan ati immoo abshir oomaa jechuu miti ati ganaa ijoolleedha ganaa guddatta ganaa waan babbareedatu si eega abshir oomaa miti obsisiin jedha shaadhoo koo jedha nagaa keessan ta'a like share godhaati Birhaan miidiyaa biraan nagaan isiniin jedha.